Harkafuun akka boltan kabajamoo fi jaalatamoo daawwattootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaadhaa biyya keessaa fi biyya alaa idil addunyaatti argamtan dhiiraaf dhalaa ilmaan Oromoodhaa xiqqaa guddaa maraa keessanuugaa bakkuma jirtanitti gaa salaamtaan teenyaatan onneerraa burqitee bakkuma jirtanitti isin haadha qabdu isiniin jechaa akkam jirtan nagaa fayyaa qabdanii isiniin jechaa sagantaa teenya akkuma baratame sagantaalee adda addaa isin biraan gahaa turuun keenyas ni yaadatama. Arras sagantaa dhimma haala yeroo irratti qabannee keessummoota lama isiif dhiyaannee jirra. Miidiyaa walabummaa Oromiyaarraa sagantaan keenya irraan tana kan irratti fuulleeffatu haala maqaa ABO shaneetii fi akkasumas balaa uummata Oromoo irratti fiinxaaliyyiin uummata Amaaraatiin biyya naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi dhaadannoolee ilmaan nafxanyaa yookaan Amaaraa gaggeessaa jiran akkasumatti illee badiilee isaan raawwachaa jiran irratti arraan tana keessummoota lamaan afeerrannee argamna. Keessummoonni keenya lamaanis akkuma agartaa arkaa jirtan yookaan daawwachaa jirtanitti Dr. Ismaa'eel fi akkasumatti illee Obboo Liban Waaqooti. Keessummoota keenya wajjin haala yeroo irratti marii hanga xumuraatti waliin ni turra. Isinis gaa akka nu faana turtan daawwiif dhageeffachuudhaan akka waarraa hubattanii fi akka waarraa barattan gamanumaan isin afeerrachaa keessummoota keenyatti isin dabarsaa keessummaa keenya wajjin wal isin barsiisa. Duraan dursee keessummoota keenya baga gara miidiyaa walabummaa Oromiyaatti afeerraa keenya kabajanii nuuf argamtan yeroo isin qaalirraa murtanii. Fayyada Obboo Obsaari Doon miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif nu afeeruu keetiif fayyada'iin sinjaa baga Ramadaanaas waliinuu geenye jechuudhaan nama afeeruu keetiif galatoomin sinjaa. Galata harkaddaa galata irraa ulfaddaa. Alleen galatoomii sinjedhaa. Ji'a eebbifamaa Ramadaanaa kana keessatti hiree tana nuu kenniteetiin akka yaada garaa keessaa qabnu uummata keenyaa dabarsinu akka hiree nuu kennitee fi galatoomii horii bulii ila gurraan jaarii siin jedha. Galatoomaa isinis galata irraa hafaa gara sagantaa keenya gaafiif deebittiin isin tarkaanfachiisa. Akkuma beekamutti gaa Dr. Ismaa'eel irraa kan jalqabnu ta'a. Akkuma beekamutti gaa Dr. Ismaa'eel biyya Itoophiyaa kana keessatti haalli uummata nafxanyaa naannoo isaanii keessatti gaggeessaa jiran keessattuu magaalota gurguddaa akka Baardaar akkasumatti illee Gondarii fi Dasee Saqatoo fi akkasumas Dabra Markootti haalli isaan itti gaggeeffamaa jiru hiriiraas ta'e badiin raawwatamaa jiruuf hiriirri gaggeeffamaa jiru mee gama keessaniin akkamiin ilaaltan hiriira kana akkamitti nuuf ibsuu dandeessamme daawwattoota keenyaa fi gara miidiyaatiinis. Fayyada gaafii jabduudha. Gaafii bal'oo yeroo hedduudhaaf eega uummanni keenya uummanni Oromoodhaas tahee uummanni kibbaa walumaa galatti sirna kiyyoo Habashaa kana jala kufee irraa jalqabee waanuma deemaa jiruutu har'aa tana bal'inaan ifatti mul'ate waan haarayaa miti wanni kun duratti irraa jalqabee nafxanyaan akkitti yaadan isaan biyya san abbaadha biyya san qabaatu malee rabbiin isaaniif kenne qabeenyiinis aangoonis tanuma isaaniiti ummanni biraa immoo gabrummaaf tolfame jedhanii amanan. Gabra isaanii ta'uudhaaf tolfame jedhanii amananii jechuudha. Haga sadarkaa baayibila isaanii kan ifi tolfatan irratti kataban osoo hafin akkasi amanaa turanii sanuma har'aan tana ummata baasanii ummanni akka dhawwaaqee dirretti himatu godhanii jechuudha. Ummanni kun ummata nama bifa adda addaatiin dhaabbataan suuraa inni fakkaatu laalanii namaa miti isin jaldeessa takka ammoo bineensa nama nyaatu jechuudha. Sadarkaa hoogganama gubbaa biyyaa osoo hafin gabbanii miidiyaa irratti osoo hin qaanfanne uummata dubbatu sanuma irrallee uummata ijoollee dubartiin osoo hafin uummanni miliyoonaan lakkaa'amu bahee akka dubbatu godhan duraan
hoogganoota qofaa dubbata fakkaata. Garuutu immoo jalaa kaasee gubbatti ummata keessa gannaqanii ummanni illeen waanuma akka calaqqisu agarsiisaa jiranii waan haaraa miti sanumarra deebanii jechuu booda keessa gabbuunee waan jiru irratti haasa'uu dandeenya tanuma jedhin irraa bu'amma. Egaa kanumaan wal qabate egaa Obboo Liban hiriirii naannoo Amaaraa keessatti saba Amaaraa qofaan lammiileen Amaaraa dhaadannaa qeefii qabeenyaa irraa buqqa'uu akkasumatti illee ajjechaan uummata Amaaraa irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu jechaati dhaadannoo isaanii lafaa fi akkasumas duguggaa ilmaan Oromootii fi Onakshaneetiin irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu jechuudhaan balaaleeffachaati jiran. Mee gama kanaan dhaadannoolee isaanii kana keessatti akka fakkeenyaatti baddannoo keessatti arbaa gubbuu akkasumas haalota biyyoota Oromiyaa magaalota adda addaa maqaa Amaaraatiin yaamamaa turte irra deebi'amtee haa yaamamtu jechuu isaanii kanarratti mee isaanoo maaliif kun isaan kakaase? Nutoomee akkamitti ilaaluu qabna dhaadannoo isaaniitii fi haalata isaanii kana irratti dhaadachaa jiran Obboo Liban Waaqoodha. Galatoomii horii bulii karaa waan cufaa durayyuu hiddi dhaadannoo tanaa waan Dr. Ismaa'eel tuqeerraa kaaseetiin ilaala. Biyya san keessa wanni jira, gooftaaf ashkara jira, garbichaaf abbaa garbichaati jira, koloneeffataaf ka kolonaayizdii ta'ee jira, ka mirgi qabuuf ka mirgi isaa sardame dhowwatame saamamee jira. Walitti hidhannoon uumeef garbichaa jechuudha. The oppressor and the oppressed ka faranjiin jettu jechuudha. Abbaan garbichaa yeroo hundayyuu yookaan koloneeffataan yeroo hundayyuu yoo akka duriitti bulchuu dadhabu, yoo akka duriitti saamuu dadhabu, yoo akka duriitti ajajuu dadhabu iyyannoo kaasa. Iyyannoon amma san Itoophiyaa keessa kaaseetiin jette tokko Oromummaan haa baddu jedha. Oromummaan haa baddu yoo jenneetiin jenne yoo Oromummaan baddu Oromoon badde qofa. Yoo biyyi sun keessaa ilmi Oromoo wanni jedhan haqamteetiin jette Oromummaan hin badde jechuudha. Oromummaa jechuun uummata Oromooti an Oromoodha. Identification cardidha. Waan ittiin beekamtuudha. Sumuda keeti. Milikeeta keeti. Milikeeti kan kee yoo inni baduu danda'u yoo abbaan milikeet suni bade qofa. Tokko ka hubatamuu qabu kan. Oromummaan haa baddu jechuun guddoo dhiba fakkaatti. Jaaroleen tokko tokko biyyi keessa amma tana Oromummaan ibsaa afuufaniitiin dhaamsanii miti jetteetiin dubbatte. Which is true. Oromummaa balleessu jechuun ka danda'amu yoo Oromoon badde jechuudha. Kaani Amaartii akkana dootee, Amaartii akkana dootee, Amaartii bakka kana dootee, bakka suni dootee, bakka suni dootee jetteetiin isiitti mata. Qacceen ufii dhoofteetiin ufii deebitee iyyitii jedhan. Arbaa gugguu keessatti eenyu jalqabe gaafii jechoo gaafanneetiin jenne Oromoo miti ka jalqabe. Oromoo nagaan gabayaa dhaqutti ajjeefame, rukutame, dhaaname, saamame. Baddannootti Oromoo miti ka jalqabe. Jarumatti ijjeessu jalqabe. Namni tokkolleen ka fedhii ufiitiin du'u hin jiru. Namni hundinuu hagi danda'etti jiraachuuf tattaaffii godha. Kan keessatti lubbuun nama badduu hin dandeettu. Yoo ati na kabalte, yoo ati sodaataan ta'in deebisee si kabaluu qaba. Yoo ati na dhiite deebisee si dhiituu qaba. Yoo ati obboleessi kee ijjeefte anilleen obboleessi kan kee ijjeessu qaba. This is domino effectii qaba. Ati tuxxeennaan wanni ati tuxxu sun dhaxxeetii waan biraa tuxxee jechuudha. Ati saamteennaan saamichi kan keessu balaa biraa fidaa jechuudha. Oromootti dhufeetiin Amaar fixee jedhan waan kan haalaalluuti. Yuunivarsiitii biyya Amaaraa keessatti ijoolleen atowwamuun balleessin atowwamuun hojjetin dhiigii isii jige ta'ee nuti.
reefi yookaan Arsiitti gala yookaan Shawaatti gala yookaan Boorana gala yookaan Harargee gala imimmaanum haqateetiin haga ammaa obse. Biyya san keessatti yoo wa bulchuu dadhabanii koronaaleen shane jechuuf guyyaa tokko lama tafeef yoo koronaa nama jeesu kanallee shane fidee jechuuf yoo dufafi isaan qabate qufaan isaan qabatellee shane yoo mataan isaan dhukkubillee shane yoo nyaata dhabanillee shane wanni cufti shaneef Oromoon mormatan nu maal balleessine nu maal goone ummati kun duddunutti gargale gaafii jedhu fin gaafatan yoo cufayyuu jarii waan akkufi waaq ta'e waan cuf qajeelcha hojjeta namooti kan ammoo waan cufin balleessan akkasitti yaadu jarii nam wallaala leen ummati keessallee remember waan tokko kanaan dur Akiluu Habte Waldiif Taaddasee Birruu idduutti dhalate Oromoo qabsiisuuf waan kan irdeebi'ee jechuu qaba yeroo hedduullee jedhee ture ganam tokko kootti buna waliin dhunnaadha Akiluun Taaddasee Birruu waame waliin adoo ta'aniitiin qursii nyaatanu waan Fideel Saraawit jettu kana lafa Oromootitti hin bal'isinii jedheen. Look hammeenni hin jiru wala dhiisiin jiru wala jechaan hin jiru wal saamichi qofa jira wal saamichi jiru abba lafaatitti ciisenyaa saamaa kana ka jiru. Maaliif fedhenni gaafatennaan Oromoo maansi yoo barateetiin jedhu nu liqimsaa akka nu liqimsinee fi Oromoon barachuu hin qabu. Kana yoo laalteetiin jedhu is a cold war. Waraani qabbanaaha billaa inni si waraanu ati hin garre akkaataa inni si madeessu ati hin garre kun. So wanni arra amaartii wanni etu kuni saamicha abba lafaatti tafee garbummaa Oromooti tafuuf deema. So kanaaf wanni kun hundinuu yoo walti laalteetiin jettu dhaadannoo warraatan Oromummaa naa hafuu laftii Oromoo yaamamtu yookaan kutaan Oromoo haa haqamtu that is objuu. Sun objuudha. Objuu tan ammoo akka ofirraa hambisaniin qophaa'uu qofa. Akkan jedhani maal nu wayyaa jenne haasaa callaatti yoo dhiifneef hin jenne badiitti nutti dhufa. Kana beekuu qabna. Kanuma jechuu barbaadeetti fayyaa ta'e. Galatoomi obbo Liban haala gaariin nuuf ibsitee haalli akkachaa ilmaan Oromoo keessattuu waggaa tokkoof walakkaa duratti naannoo Amaaraa keessatti yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa keessatti argaman ajjechaa suukanneessaa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffame Oromoon hundinuu kutaalee hedduu keessatti imimmaan haqachaa ture. Kun osoo madaa ta'ee garaa keessa nu jiru haalli ammaan tana ajjeefamuu ilmaan Oromoo irratti walloo irratti raawwachaa jiran daran garaa osoo nu madeessee jiru. Haalli isaan ammaan tana dhaadannaalee addachaa naannolee Oromiyaa keessatti saboota tokko tokko ajjechaa fi jalqabanii ifi raawwatan deebi'anii maqaa Oromoo ABO shanii akkasumatti illee uummata Oromoo balleessuun kun waan Oromoodhaan hin mallee akkasumas kun Amaarrii ejjennoo isaaniiti maqaa balleessummaan dur baratanii turanii jechuudha. Ta'ee gaarii ta'us mee Dr. Ismaa'eel haalli uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa keessatti hiriira sababeeffachuudhaan badiilee tokko tokko kan dhageessan kan raawwatan hedduutu jira. Fakkeenyaaf baankii gamtaa Oromiyaa barbadeessuu kana qofaa miti ajjechaa dho'isaadhaan raawwatames ilmaan Oromoo irratti kan naannoo sanitti argaman ni jira. Hojjettoota baankii sanis dhiibbaa fi akkasumas gochaan ta'an irratti raawwatamuun dhaga'ameeti ture. Mee uummanni Amaaraa kun abdii maaliitii fi akkasumas ejjennoon isaanii maalii fi hiriira kanarratti fuulleeffatanii dhiibbaa uummata keenya yookaan saba Oromoo kana qofa irratti xiyyeeffatanii tarkaanfachuu danda'an? Fayyaada gaafii bal'oodha na gaafatte dhugumatti gartee namni takkaan agarreen nama lafarran turini jaanii lafarra turre waa hedduu gorree otootiin hin gartee gaafii ati na gaafata sanatti ichin dabrin dura waan takkataniin gartee xiqqoo ibsuu qabu fedhuun qabaa sunis maali
ani dhalootaan nama baddannoodhaati. Warri Amaarotaa kun oguu kaasu baddannoo kaasaa arbaa guuguu kaasaa arragaa walloo fi naannoo karaa wallaggaatti paanta ol hojjete dhugaa sun itti olaananii ibiddi kanumatti aanu guba jedhanii sanii gaa waanuma sanii deemaa jiran naannoo sanitti dhalataa baddannoo tahee hin jiru gaafni ammallee fufu nama soddomman duraa kan waboo ta'erraa tokkoon nama soddomman duraa waboo kan ta'erraa tokko maaltu deemaa naannoo sanitti dura qabsoon hidhannoodhaa kan elamoon booda sooressa jaarraa abbaa gadaatiin eegalamte naannoo sanitti dura lollee eegalame seenaan naannoo sanii sun oguu dubbatamu guutiini gartee ilmaan nafxanyaadhaa Oromotti maali baddannootti maasakar Oromoon goote OLF godhe jedhanii hogguu isaan himaan kana hogguu warri OLF illee deebisaa kennu hedduu takkaana quubsee hin beeku. Maaliif nama naannoo saniiti namni Amaaraa meeqa akkachi jiru magaalaa xiqqoodha namni mata wal beeka ilmaan abaluuti mana abaluuti namni kun ilmaan meeqa qabaa eenyu achi jiraata tokko wal beeyna jechuudha magaalaa san keessa Amaarri dhibbootaan lakkaa'ama kuma tokko hin gahu jechuudha wanni naannoo san ture gaafa duraa zamana kan inni ugaa irra heddummaatanii deemanii naannoo san irraayi naannoo san wanni jira hedduu xiqqoodha. Xiqqeenya saniin namni tokko wal beekaa dhiiroo Amaarri baddannoo kun eenyu fa'aa jeetii gaafadhee barbaadee dhabean. Inuma hin jiru. Nama tokko yeroo dargiidhaa nama hujii godhate nama warra mootummaatii wajji dabballootaa fi hoogganoota mootummaatii kanaa wajjin deemanii baadiyyaa hunda keessa nama hidhaan nama tumuurratti torcha warra nama goosisu nama godhurraa humnaan namicha tokko ingidaa jedhaniini nama saniin dhagaye ajjeefame naannoo sanitti sunu hujii isaati waniin irraa dhagaye sanuu gaa namni tokko ilmi namaa duumaa waan qabu heeraan itti murtaa'ee waan hin ta'in ajjeefamuu hin qabu garuutu immoo inni sun akkasitti du'ee dhaga'ee sanii ala jaartii takka himan ammaas sunis konspirasii wahii dalagan naannoo sanitti naannoo sun beezii yeroo 1991 sanii OLF ture naannoonni suni OLF tu irra guddatee kontroolii isaanii jala turte naannoo magaalaan suni jaartii takka himan sunuu waa qindeessaniiti namichi jaarsi dhaabbayyesanii baqatee warra mana dhugaatii qabu isin haraasiitiin waa qindeessanii mala naannoo sanitti lola uumuu barbaadanii jaamee himamaa ture jechuudha. Nama tokko sunis tokkos nama Tigreedhaa wayiiti mootummaa wajjin waan godheefuu godhe. So jara sadeen kana himanii jechuudha. Kammoo amma waaniin namoota san hunda tokkoon hin beeka maal akka ta'anii fi maal isaan akka hojjetanii fi maaliif wanni rakkin sun akka isaan irra mudate. San dura gaafa 76 end of 76 dhuma 76 keessatti gaafa Obboon jalqaba naannoo sanitti lola eegalu nafxanyaan baadiyyaa baadiyyaa baatee mana kuma 10 ol baadiyyaa kuma jirtu gubdee bana dhabamsiifte manguddoo biyya sanii sheekanii fi maal kana manguddoo gurguddoo hedduu gatanii baadiyyaa kuma jiru saamanii horii magaalaa fidaniiti dibicha harqoota irra kaayan qotu qarshanii gurguran nafxanyaan saamtee magaalaa fiddee horiin sun eenyuti jedhaniin Haji Bushraati yani jogo keeto bala abbata naannoo sanii hani yeroo sanii tarkaanfii irra fudhatan mootummaan ajjeefte. Namni sun horii yoo akkan guddate dhibba tokko hin caalu horiin inni qabu. Ammoo horii kuma meeqa magaalaa fidanii namu wakkuma arkee guurota ture. Harreen faa magaalaa keessa akkanuma yaateeti tan abbaan qabne
bineensi nyaata ture jechuudha. Baadiyyaa akkuma jiru gubaniiti torbaan guutuu duumessi aarri samii cufee aduun hin jiru, aduun hin mul'atu turte. Bunni wanni beektuun buna tortora jedhanii bakka bunni naannoo sun bunaan beekamti magaalaan suni. Buna hararguu jedhan bunni harar keessaa bunni jabaan bunni bareedaan ammaas akka buna harareetti maqaatti godhe buna naannoo saniiti. Tortora san buna namni mana qabu mana bira kootaraa ijaaree kootaratti buna naqata. Bunni manaa fi bunni kootaraan bunaatiin waliin gubataa biitti guutuu amna sa'a jahaatti shurkaa buna dhageessa gubaa buna urgaa bunaa kan ibiddi gubu. Naftanyaan baadiyyaa baatee mana hunda gubdee bittee. Namni du'e immoo hangin beekamu. Namni keenya ha du'e lakkoofsin beekamu yeroo sanitti yeroo uummanni baqatee dhugaadha. Haroo kana bakka harkanitti immoo ajjeesan lakkoofsi hangin beekamu jechuudha. Akkana fi godhaati deebi'anii lakkoofsaan nama si himee kana isaan guddisanii akka gartee Oromoon Amaara maasakar gootee wanna guurteetti maali hallayyaa guurteetti himanii jechuudha. Hallayyaan tun hallayyaa beeka hallayyaa haala qodee jedhanii hallayyaa gabbuutee miilaan keessa deemtu. Kan gartee namni itti darbamee dhokatuu miti. Viidiyoo tolchanii magaalaa biyya sanii addunyaa hunda keessa oofaadhaa bahanii jechuudha. Waan kana guuticha garagaltee ilaalte si ajaa'ibsiisa. Maaliif namni akkanatti waan hin jirre uummatee jiruma ifiitu balleessu barbaada. Jiru uummata waliin jiraatanii tokko akka biraa dhabame uummanni kun ollaa ta'ee waliin jiraatu ni danda'a. Waliin jiraatu hin dadhabame. Maaliif akkana balleessoo jennee akkuma jaalli Balaaleeffatu jedhee jarri namni jireenyi uummata biyya sanii akkumaan reefu anillee jedhee uumaadhaan isaaniif tolfame. Namni biraa gabra ta'eetuma jiraatu qaba. Gabraa fi abbaa gabraa taanee jiraatu qabna jedhanii amanan. Laalamee uummata keenya naannoo sanitti achiin dura gaafa gartee lola Somaaleetiin dura Amaarri nama tokko qawwee harkaa qabuutu nama 100 hiriira galchee oofa. Namni Oromoodhaa mancaa qabatee magaalaa dhufuu hin danda'u. Ablee xiqqoo mudhii hidhatee yoo magaalaa ifirratti irraanfatee illee yoo magaalaa dhaqee limsee illee masaaraa jedhanii qaban hidhaddarban. Amaara taatee immoo qawwee hidhattee qawwee miti waan feete hidhattee deemuu dandeessa. Kana fiddee Sumaaleen qawwee dachi ganna hitte akka galaanaatti deemee guurate namni keenya. Qawwee qaataa guutaa akka 30 bakka takka ganna hitu tana tuulaa harka isaanii guutte. Kana uummanni keenya miidhaa nama tokkorra ga'een jiru jechuun waan ajaa'ibaati gartee silaa ummata akkanatti harka qullaa amata meeqa jiru isaanii amata 100 lakkaa'amu miidhaan akkasii irra ga'aa turte guutiin meeshaan akkasii harkasaa dhufe maal akka mudatu maal akka godhuu danda'u silaa akka namaatti illee mizaanuu ni danda'ama jechuudha. Ammoo ummanni keenya ummata nagaa ta'uu waan hojiidhaan agarre takka ta'eetiin harkaan gama kiyyaanii. Sambira dabartu waboo akkaamu adda bilisummaa Oromoo jedhanii gartee isaan yeroo irraa durarraa jalqabee maqaa balleessii gaafa duraa gaafa naannoo keenya sanitti waraanni eegalu maqaan waraana bilisummaa Oromoodha. Jaarraa gaafa sargo adda bilisummaa Oromoo jechuu mangistuun osoo hin deemin guyyaa tokko afaan isaatiin je'ee achiin booda immoo 1991 booda malee achi dura sargoo jaarraadha maqummaan qabsoo bilisummaatiif warri godhu akkasii yaamama ture jechuudha. Eeganaan booda immoo shanee jechuu tanaas maquma nuti gartee keessaahuu adda bilisummaa Oromoo jidduun rakkina uumame kanarraa kan ka'e yeroo yerootti namni maqaa waliif moggaasee ji'u kana fudhatanii
shane jechuun leen dandani shanne janii haasawanii jechuudha. So kuni gartee hagam takka gartee gabbuu akka isaan ta'an hagam takka akka namaa yaaduu dadhabuu isaanii nama agarsiisaa jechuudha. Kuni maali? Uummanni tokko eega naannoo tokkotti waliin uumame hiree waliin jiraatu ni qaba. Yoo waliin jiraatu illee baatu immoo ollaallee ta'ee jiraatu danda'a. Uumaadha bakka walirraa dhaquun qabu. Tana yaaduu irra jiraata. Silaa gartee waan kana uummatatti gabbuusanii hanga uummanni wallaalaaf beekaa jidduu xiqqaa guddaan akkasitti bahee jireenyuma lafa saniitu balleessuu utti akka bobbahan nama agarsiisa jechuudha. Har'aan tana ummata keenya kan walloo abbaa lafa sanii ummata keessummaadhaa godhanii lafti tun teessanii miti wallagga galaa jiran. Amma inumaa kun namichi shaalaqaan tokko wallaggaan deengaddaa warri walloo wallagga biitti teessanii wallagga galaa jiranii sun wallaggaan sun tasaanii akka taatee labsaa jira. Akka isaaniitti lafaa miti. Nutuu meeshaa isaaniiti. Isaan dhugaa lafuma barbaadanii uummanni lafa sana dhabamee yoo jiraates gabra ta'ee jiraatudha waan isaan barbaadan. Seenaas akkuma ifii barbaadanii tolchuu barbaadan. Akkuma biyya san nuutu uume. Nuti hanga garba hindiitti biyya san nuu bulchaa ture. Nu bulchuu qaba jedhanii ammallee sanuma abjootan. Uummanni keenya amma akkatti yaadutti uummanni keessaa uummanni naannoo sanii akkatti yaadutti ammaan tana wanni kun Oromoo irratti xiyyeeffatamee jameeyya fakkaata. Garuutu immoo walii galatti uummatuma naannoo sanii kan isa daangaa isaanirra jalqabee kun hanga garba hindiitti jiru hunda if jala galfatanii qabeenyi lafa sanii tasaanii ta'ee aangoonii tasaanii taatee jiraatuudha hawwaa jiran. Akka aadaa uummata saniitti wanni ijoollee isaaniitti himaa guddisan. Namni achirraa deemee biyya uummata kibbaa kana gad dhufee forchunii jechuun hiree jireenyaa uummatuu danda'a. Saammateetis ta'u aangoodhaan alballaa sishaari qoccoo akka jaansanii jechi maayisisuun isaaniif waan ijoollee isaaniitiin jireenyi bakka irraa dhufu yoo gad deemtanii biyyoota uummata sanii kana keessa gabbuutanii jiraatan jiruun gaariin addunyaa irratti jannanni achi jira humnaan aangoo qabannee humnaan jiruu gaarii san ittiin jiran matuma isaaniittuu jarri nyaatanii kun bakka deemutti yoo lola godhu ni saama mana guba. Addunyaa biraa keessa lola deemuun magarraa namni waraanni wal lolaa nyaata lafatti harkee fudhatanii nyaatuun lola keessa waan qabu namni uummanni biraa lola addunyaa biraa ichi garagalee ilaala. Kun ammoo ta'ee jedhee uummata lafa sana dhabamsiisu asxaa mana gubuutiin garta qabeenya horuudhaaf saamuudhaa irra jiraata. Maaliif yeroo Minilik yoo seenaa isaanii ichi garagalee waraanni Minilik mindaan qabu. Mindaan isaa saamicha. Mindaan isaa uummata. Tanaaf jecha aaduma saniitiitu gaddabree deemaadhaa jira. Hanga ammaatti illee warri nagaa birgeedii Minilik jedhee ijaarrate sanuma ammallee yaaduma san mataa keessaa qaba. Biyya Oromoodhaa takka biyya moomta kibbaadhaa kana yoo deemnee humnaan dhayne
qabeenya horraa takka jiraatu takka qabeenya horuu waan jiru wanni ilmaan isaaniitti himan. Akkasanitti ilmaan isaanii guddisaa akka jiran si garsiisaa jechuudha. Amma uummanni dilli sun namni miliyoona lakkaa'amu oguu bahee at least kuma dhibboota lakkaa'amu bahee ogguutiin dhaadannoo akkasii wal jalaa qabu waliigalatti naannoon sun toksiik akka ta'e nama agarsiisa jechuudha. Waan summaawee tokko ta'uu nama agarsiisa. Uummata biraatti osoo hin ta'in uummatuma isaaniitu biyya summeessaa jiranii jechuudha. Unfortunately wanni gartee godhan Oromoon tana beekee hadaammiin ollaa gamsaa oguu dhiigan dhabdu jedhanii tana beekeetti qophaa'uudha qaba. Oromoon haasawa bira dabruudha qaba. Akkuma hoogganaan OLF tokko jeetti yooni Oromoon yoo gartee Ismaa'eel osoo hafin hidhatte malee tanaatan jidduu jaalliba Waaqollee waliin as jirraa Itoophiyaa bittan doyte qofa Oromoon nagarraa qabaattii jee. Wanni sun dhugaa akka taate hujiin agarraa sanumaa kolonel gammachuu ayyaanaalleen irra deebi'e. Tanaaf wanni kun Oromoon sanitti akkasi qopheessu qabdii. Humniti wal qixxaa'uu qabdi yoo gartee naannoo sanni jiraan yoo jette Oromoon maaliif Oromoon waan nama biraa hin barbaaddu Oromoon waan ifiiti falmataa jirti. Haqa isaa saammatuudhaaf Amaarri bobbaatti jira. Bakka deemanitti Amaarri Amaarummaadhaan miidhamee jiru. Amaara jechuudha Amaarri miidhamee jiru. Amaarri haqa namaatiin saama oguu inni je'ee haqa kiyyan saamtu je'ee lola. Namni lolaan haa ajjeefamullee saniif ajjeefama malee kaan Amaara jechuurraa isa ajjeesu hin jiru. Hangammaatti waan jiruu teenya keessatti agarretti. Harunti ijoolleedhaa miti. Eega keessaa qabsoon tun naannoo sanitti eegalte kumaarree bujee warra jalqabaa keessaa hin ture takkaarraa ija libsaniiniin harkaa waaniin kitaaba irraa dubbisu waan harkaa ija tiyyaati. Amaarri bakka jiruun hundatti magaalaa xiqqoo takka keessa illee jiraatan baadiyyaa keessaas jiraatan hoggu takka illee mootummaa Oromoodhaan loltu wajjin allaan godhaniiti miidhaan irra geessullee ifirraan gahan malee namni ta'e jee ati Amaara jechuudhaaf isaan miidhu inuma hin jiru. Takka akkineetis dhageenyes hin beeknu. Dhaabni immoo naannoo sanitti bobbaa qabsoodhaa goggeessaa jiru. Ummatoota biraa Oromoo daran ummatoota biraa protecti godha kan argetti. Nama Amaaraa tokko yooni ija hamaallee ilaalte heerri adda bilisummaa Oromootis ta'ee gaafa yeroo sanitti ayifalloonis ture. Ibin Sumaalee galbeedillee ture. Naannoo keenyatti Sumaalee abboollee ture. Jirri kun hundinuu heerri isaanii hedduu jabaadha. Ummatoota biraa ittisuu irratti nagaa isaanii tiisuu irratti hanga isaan mootummaa wajjin dhaabbatanii lola irratti hin oofnetti. Hangaan harkatti immoo nafxanyoonni hedduun isaanii mootummaa wajjin dhaabbatan. Yeroo ofillee riphisan hogguu haalli mijaa'eef mootummaa wajjin dhaabbatanii miidhaan isaan ragarulleen tanaaf irra gaa malee wanni isaan himatan tun wacaafaan fi dhaweetii fi dhuhaa baanan sanii malee namni Amaara ta'uudhaan isaan miidhu inuma hin jiru. Akka dhaaba naannoo sanitti operee godhuusis ta'e akka uummataattis uummanni keenya aadumattuu nama miidhuu fedhinnaa guddoo hin qabu. Aadaan isaa aadaa nagaa namaa tiisu. Fakkeenyi amma arbaa guguutti hogguu janii himan. Arbaa guguutti magaalaa uummata keenya harsiidhaa ka magaalaa dhaqee magaalaa dhaqanii dhawanii saaman. Uummanni wallolee jechuudha. Dhaabu bakka san keessatti dhaaba wanni jedhamu waan akka illee involvementii hin qabdu uummataa wallolee jechuudha. Sanitti dhugaa wallolli ni jira. Kamtu kam hedduu miidhee ammoo isaan turra miidhee yeroo qaban kaloo yeroo sanitti hidhannoo qabanii uummata keenya ofirraa quban qabne magaalaa dhaqanii gatanii isaan tokko du'aniis
Oromoodhaa humnitu waliin mizaanu isaan biratti akkasin laalama. Maaliif jecha tokko kan isaan janii jira. Abbaamsa honuunaa gaallaa gaddalaachoo jedhan isaan maqaa isaan nuu yaaman sanitti akkas janiiti mayma akkasii jiran naannoo keenyatti. Kanaaf haalli jiru haala kana fakkaataa jechuudha. Filoota magaala Ismaa'eel haala durirraa kaasee argaman keessattuu naannolee kutaalee Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaa qofa keessa rakkoo jirtu. Uummata Oromootti rakkama malee Amaaraa qofaaf ta'ee rakkachaan turre maqaa Amaaraa qofaaf rakkoon irra geeffamaa turtes dhalannee hanga nageenye nu duraas nu boodaas harkaan turre jechuu keessanii adda nu baaftan. Akkasuma nuti dhaloonni booda ergaa dhalannee as geenye maqaa Amaaraa qofaan uummata Amaaraa irratti dhiibbaan godhamaa turte hin jirtu baduma isaaniitiif kan saaxilaman qofa dhiibbaan irratti gaggeeffamaa turte. Kanuma wal qabatee keessattuu isaan ammoo uummata keenya Oromoo maqaa ABO shaneetiin keessattuu haala ABO kana ona jechuudhaan yeroo dheeraa irratti rakkoo gaggeessaa turan. Ammallee akkasumas hiriira kana wal qabatee dhaadannoon isaanii akkaataan gartee hiriira irratti bahame saniin mul'achaa turetti Oromummaan haabaddu akkasumas yakki gartee uummata Oromootiin nurratti raawwatamu kun waan nutti hammaatee jiru jecha Oromummaan haabaddu akkasumas zoonilleen saba Oromoo haa diigamu kan jiru irratti dhaadannoo isaanii haala addateen dhageessifachaa turan sagalee takkaan akkasumas hamileedhaan. Yeroo sanitti mee Dr. Obboo Liban mee haala kana maal irra laata? Zoonileen sabaan Oromoo keessa jiran haa diigaman jechuu isaaniitiif uummanni Oromoodhaa kan rakkoo kutaalee Oromiyaa keessa jiran keessattuu dhaadannoo Oromummaa haabaddu wanni jiru kun uummata Oromoo kun akkamiin ilaaluu qaba? Dhaadannoo uummanni Amaaraa irratti gaggeessaa jiru kana. Galatoomi jechuu barbaadu Oromummaan haabadduuti naannoon Oromiyaa jettu haa haqamtuuti waan jedhaa dubbatan. Waan kana akkamiin ilaallaa? Oromoon akkamiin ilaalla? Tokkoffaa Oromoon jechi kun barnooti isaa ta'uu qaba. Amaarti dhalootaanuu akka diin Oromoo taate akka Oromoo jibbitu akka Oromoo garboonfachuu malee Oromoo waliin wal qixxoomtee jiraachuu hin feene dhaadannoo suniin garsiifte. Garuu wanni tokko kan nu yaachisaa waan jiru nanatti fakkaatu. Wanni nu yaachisaa jechi isaanii adoon ta'inu akka jechi isaanii hojiirra hin oolle nu maal hojjechuu jirra? Maal yaadnaa? Jechi isaanii kun yoo hojii irra oolee sin jedhe hireen teen maalii gaafota jettu deebisuu danda'uu qaba. Yoo nu akka uummataatitti tokkummaan hin socho'in, yoo akka uummataatitti hin jaaramin, yoo akka uummataatitti hin hidhatin, yoo akka uummataatitti humna hin horatin karaa banneeffachuu. Nutti ufitti fide malee jariiwwan nuun goonee jechuudha. Nutti koottaa akka farda nu yaabbadda, nutti koottaa akka harree nu faadda, koottaa akka qotiyyoo lafaan nu qotadha jedhee malee jaraa miti jechuu danda'anii. Ani dhaadannoo warra guddoo na yaachisiifte. Wanni na yaachisiisa Oromoo waan nu itti himnu kana, Oromoo waan nu gorsinu kana, waan nu amma garreetiin boru waan akkanaatis sitti dhufa uf eegii qorqoladhii dammaqii hirriibaa ka'ii jennuun kana nu dhagahaa wanni na yaachisa kana. Yoo Oromoon kan nu dhaga'u taate iyyantii warraa iyyannarraa qassaati wamu wanni tokkolleen ka ta'an jirtu. Oromoon akka yaadii warraa hojii irra hin oolle waan hedduu godhuu danda'a. Ikonoomikaalii cabsuu danda'a. Politikaalii cabsuu danda'a. Militarlii cabsuu danda'a. Aadaa ofiitiin cabsuu danda'a. Karaa hundaanuu cabsuu danda'a. Yoo
waddiina kan cabsuuf karaa hundaanuu yoo ijaarame malee garbummaa fagoon jirtu hin dhufti. Yoo inni ammoo tokkoome, yoo inni ammoo ijaarame, yoo inni ammoo humna horate, yoo humni sun illee iyyaa ooltu wanni tokkolleen kan dhufan jiru. Yoo Oromoon akkanatti qopheesse wanni dhufa maali? Yoo nu ijaaramne, humna horanne, tokkoomne, wanni dhufa maali? Yoo jennee hin jenne erba akka chumba salaama bireen inni ruurii dhufa. Rabbii keessan sodaadha nagaan waliin haa jiraannuuti. Isanillee namni isanirraan du'ini kutaa teessan qabaadha, isan uf bulfadha, nullee nuuf bulfanna ammoo biyyi waliin haa jaarannu dhufa. Yoo ati ammoo hin jaaramino, yoo ati ammoo hin tokkoomino, yoo ati ammoo hin hidhatino, looni abbuum arge tarcummee fudhateetiin gar fedhisi oofa. Harreedha abbuum arge qabeesi fa'aati. Farda abbuum arge qabeesi yaabbata. So wanni Oromoon ta'uu qabu maal? Oromoon maal ta'uu qabaa yoo ta'es hin jette tokko lolaa tokko rafamuu yoo laaltees hin jette. Laaltees hin jette. Yoo dhugaa dubbannees hin jenne kagari hin rafa. Kagari hin rafa, kagari hin lola. Gaaf kaloolli sun dhumate hoo. Kaloolli sun mootummaan lola, kaloolli sun nafxanyoota taa'ee loluun jira. Jaarmaa sadiin nafxanyaan jaarmaa sadiin jira. Jaarmaa tokko uummata mootummaa. Mootummaan Oromoo qawwee qabatee sin jedhu loluun jira. Ijjeesuu jira. Faannoon ijjeesuu jirti. Liyyuu poolisiin Amaaraa ijjeesuu jirti. So Oromoo karaa sadiin du'u kana du'atan akkinni ofirra dhaabuu danda'uun yoo jaarame qofa, yoo dammaqe qofa, yoo tokkoome qofa, yoo qabsoon tun bakka hundattu oowwite qofa. Harargee oowwitee Arsii yoo qabbanoofte Harargeen kophaa dhahamtii jechuudha. Isoleetidii taate. Yoo Arsiitti oowwiteetiin Harargeen rafe Arsiin kophaa dhahamaa jechuudha. Yoo Shawaatti oowwiteetiin Arsiif Harargeen rafani Shawaan kophaa dhahamaa jechuudha. Yoo Wallaggaatti oowwiteetiin nuun kaan cufti deebinee rafneetiin jenne ka qabsoo jabeessuun kophaa fi rukutamaa jechuudha. Wanni ta'u Walloo keessatti ta'u jira kan. Yoo Walloo keessatti Oromoo fixan Harargee, Baalee, Arsii, Shawaa, Booranaa, Gujii namni tokkollee maaniif Oromoo sun fixanii namni jedhu hin jiru. Sun badii kana keessaa ilaalcha akkanaa keessa bahuu qaba. Ilmaan Oromoo garboomsuuf naggaaddu jira. Ganamaa galgal hirriibiin fudhan. Ganamaa galgal filannoo maanii eenyu filattatiin. Kanam si dubban sun qabne. Ka jaarmaan si wakkalu hin jirre. Kanami si dubbatu hin jiru. Kanami si dubbatu ka arrabii sadii kuma sochoo cuftii man hidhaa jiru. Maal filattati? Oromoon dammaquu qabaa wal dhagahuu qaba. Yoo kan tahin yaadannoon isaanii wanni dhaadachoon isaanii sodaachisu ta'uu hin dandeessu. Karaa biraatiin waan tokko kan dubbise. Oromummaa waan jedhaa jaarraa abbaa gadaatti dhalee waan jedha dubbise. Look, atoo jaarraa abbaa gadaa hin jiraatin Oromoon Oromummaa qaba. Seera ittiin bulu qaba. Afaan dubbatuun qaba. Amantii ittiin jiraatu qaba. Akka itti wal dhagaheetiin wal bulchu qabeenyu fi waliin qoodatu qaba. Tokko maal jedhee katabee Oromummaa wanni jedha walamirraa dhalatteedha. Tokko jecha Oromoo jedhuuf maqaa Oromoo jedhuufi jecha Arabaa ka jedhu. Jechuun uummataa jechuudha. Yookaan tokkummaa jechuudha. Oromummaa jechuun tokkummaa Oromooti. Tokkummaa Oromoo tanayyuu namni uume ummati kun duraan tokkummaa tan hin qabu namni jaarraa abbaa gadaatti uumee jaarraa abbaa gadaatti afaan tokko akka inni ilaalchi tokko akka inni horatu. Oromiyaa waan jedha akka inni argu itti fidee jedha. Wanni nu balleessuu qabnu waan kanaa jedha. Kunin Islaamummaa keessaa waan madditeef maal jechuu kun Islaamummaa wanni jedha.
rakkoo politikaa siyaasaa Itoophiyaa keessa jirtu miidhaa uummata irra gahee fi cunqursaa uummata irra jiru saamichu qabeen uummata dhossanii amantiitti rakkootan uume jechuu barbaadan. Which is not true. Dhugaanitti tu. Oromoon takkum nam tokko kiristaana jedhee ejjeesee hin beeku. Oromoon nam tokko ati Islaam Amaaraa jedhee ejjeesee hin beeku. Oromoon nam tokko Islaam Tigree jedhee ejjeesee hin beeku. Oromoon nam kennaaf Gaafii minilikoon kiristaan ta'e Baalee Farsii baqatee lafa kennanii fi qotatee sooromee jiraata. Ilmaan warri sunii ammoo oppidiyoo ta'anii waan kiristaan ta'anii fi namni Oromoo cabsuu jiru warra gaaf duri Oromoon gaaf minilik buqqis dhufeetiin iddoo warraa qubate Oromoon jaareetiin deebisee lubbuutti tolchetti ilmaan warraat ka'arra maqaa kiristaanaatiin Oromoo fixuu jiran hidhuu jiran. Oromootu Oromoo balleessuu jira wanni an jechuu fedheeftan. Melaala namoota oppidiyoo keessa mul'atanii Oromoo cabsuuf halkanii guyyaa hirriib hin qabne. Laala. Maqaa isaanii laala. 90% Oromoo amantii ortodoksii qabu. Protestaantiin keessa hin jiru, kaatolikiin keessa hin jiru, Islaamii angoo akkasii kan namaan qalu qabu. Yoo tokko lama jette malee keessa hin jiru. Rakkoo tana sammuu uummata Oromoo jijjiiran. Biyyi sakkatti yoo uummata tokko garboomsan wasadiitti dhalata. Wasadiitti dhalata. Tokkoffaa qabeenyi isaarraa fudhata. That is confiscating property land. Kalameessoo wanni kalameessoo yoo lafa irraa fudhatte lammaffaa aadaa isaa balleessita sadaffaa sammuu isaa jijjiirta. That is what has happened. Wanni Oromoo keessatti ta'uu jira kan sadeen sammuu qabeen irraa fudhatte aadaa isaa balleessite sammuu isaa jijjiirte namummaa isaa diqqeessitaa jechuudha. That's how they want to destroy Oromummaa. Lafirraa fudhatta aadaa isaan balleessita aadaa jechuun afaan amantii waan cufin balleessita sammuu isaa jijjiirta. Yoo kan sadeen guutatteetiin jette inta Oromoon kana diduuf maal ta'uu qabaata. Wanni kun sadeen akkis irratti hojiirra hin oolle maal ta'uu qabaata. Wanni hojii akkidni wanni kun hojiirra hin oollu wanni godhuu danda'a maal yoo jenneetiin jenne tokkoomuu jaaramuu humni horachuu humni sun hojii jijjiirateetiin mirga kan keetiif qabeenyi kan keetiif aadaa kan keetiif bittante irratti citu. Yoo kan hin godhanne yoo kan hin tolfanne badiin ta nama si garboomfatee adoon ta'in badiin teeti adoo sitti mamuu yoo hin tolchin adoo gorfamtu yoo hin tolchin adoo sitti dhaamamuu yoo hin tolchin badiin teeti himaan hin dhabne dhageetti dhabe malee jechuudha. Mammaasa Oromoo qaba lanatti mamni anatti ammoo dhagahuu dadhabee ana dhagahuu didee jedha Oromoon. Himaan hin dhabne dhageetti dhabe dhagahuu didee jechuudha. So kana ka jiru maal taana tokko maal taana ummati jaarame ta'e maal taana ummati humna baafate ta'e maal taata ummati humni isaa hojii irra oolchu ta'e. Yoo atin tokkoomtee jaaramtee hidhatteetiin jette atin dhakaa taate namni si cabsu hin jiru. Si cabsuuf humni guddaa barbaachisa. Biyyi san keessatti Oromoo jaarame Oromoo tokkoof Oromoo dammaqeetti hidhatti cabsuu fi nuclear bombii qabaachuu qabda. That's all. Ani nammallee siin jedha. Nuclear bombii qabaachuu qabda. Biyyi san keessatti Oromoo cabsuuf Oromoo yoo inni tokkoom yoo inni jaarame yoo inni humna horate cabsuuf you should have a nuclear bomb. Totally isayyuu caccabsitee boombiin dhaantee balleessite achiin duuba lafa duwwaa fudhachuu hin dandeenya. Suni achitti abadan rifeensi kiyya kan irra arrab kan kiyya irra rifeensi buqqisi
gaaf wanni Oromoo jaaram nami cabsuu danda'e. Haganum siin jechuu fedha. Oromoon jaaramuu qabaa yoo atattamaan jaaramuu qaba. Qawwee bisateetiin hidhachuu qaba. Yoo jari faannoo jaarrataatti qeerroon jaarrattu yoo jari faannoo jaarrataatti qeerroo tanteen hidhachiiftu yoo jari faannoo fi hidhachiisatiin tantee maalti dhowwe loon kan kee qawween bitanii gaalii kan kee qawween bitu re'een tantee qawween bitu midhaan kee qawween bitanii wanni atteetteetiin mootummaa isaatti harki dur qabattuuf maali kana akka jiru wanni an jechuu fedhu kanumitti dabaluu fedha wanni biraa hin jirtu Oromoon qophaa'uu qabaata. Yoon qophaa'in ammoo badii dhuftu fudhachuu qaba. Fayyaa ta'e. Galatoo waan gaariidhaan nuuf dhaamte humna barbaachisaa humna kanaa kan fidu ammoo tokkummaa ijaaramuu fi wallagahuudha. Gabaabumatti kanatti jechaa jirtu hidhamuudhaaf duraan dursi hidhannoodhaaf walii galuudha. Erga walii galan booda hidhachuudha. Ergasii diina fadhee ofirraa ittisuun ni danda'ama uummanni Oromoodha. Egaa haalli uummanni Amaaraa keessattuu uummata Oromoo irratti labsamaa jiru bifa waraanaatiin irrattis labsamaa jira. Lafa weeraruu irrattis akkasumas gama mootummaatiin fi uummataan irratti duulamaa jira jechuudhaan adda nu babaastanii jirtan. Guddaa galatooma. Rakkoo uummanni Amaaraa uummata Oromoo irra gaa jiru gabaabumatti karaa sadeen kanaan nuuf ibsanii jirtan. Kanumatti aansuudhaan gaa Dr. Ismaa'eel karoorri Amaarri ammaan tana Oromoo fi Oromummaa balleessuudhaaf karoorfate kun yoo fiinxaan ba'e balaan uummata Oromoo irratti dhufu maal mudata yookaan akkamiin tilmaamama jettanii ilaaltammee gama keessaniin Dr. Ismaa'eel. Namni uummanni kun uummata balaa ummata Oromoo qofa irratti osoo hin ta'in uummanni Oromoodha uummata guddaa naannoo san qubatu halafaa namni hundi qalbisu irra qubatu ta'uu isaarraa kan ka'e abbaa naannoo saniiti uumaa godhe waan ifii filate osoo hin ta'in uumaanii bakka san irra jiraate namni hundi namni naannoo san jiru sabaa sablammiin 80 lakkaa'amu jedhanii himamu hundinuu biyya sanirraa kutaa irraa harkatuudha feetii ummanni Oromoodha akka hiree ta'e ummata guddaa ummata san hundaaf guddinaan hangafa ta'ee jiru. Dachiin isaan harkaa qaban tan isaan irra qubatan tan namni hundinuu irraa jireenyaaf irra wal saamuudha. Qalbisu at least yoo keessa baatu qalbisu. Warri nafxanyaan akka hiree ta'ee biyya san koloneeffattee bara dhibbaa fi warra walloofaa qaamata dhibbaa fururra jirti. Haan ammoo bara 50 lakkaawwatti. Sanirraa kan ka'e abbaan nu hijanii kumarree hujetti rabbiin nu kenne jedhanii abdatanii ummanni kun tana abjuu sana keessa jira. Namni immoo ummanni wanni kun itti aggaamame waan harkaa qabu hundaan namni akka fi beeku alaa ol lallabu jedhanii qophaa'u qaba. Beeku qaba rakkina inni uumaanu isa mudate. Uumaadhaan waan gaarii qabaatuun har'aan nuti biyya Ameerikaa kana jirra. Biyya Ameerikaa tana feeneen dhufne dhugaadhaa qabsoodhaa jiruun rakkina biyya sanii haanu baastu malee addunyaan hundi biyya sanatti deemti. Maaliif biyya tanaatiitu jireenya addunyaa kana qaba. Waan qabdullee hiree namaa qooduu qabdi. Oromiyaanis akkasi biyya sanitti naannoo gaafa Afrikaa sanitti biyya akkasiiti uumaa akkasii qabdi. Uummanni hundi namni naannoo san jiru hundi barbaada. Warri gabroonfataa ammoo teenya jedhee rabbiin nu kenne jedhee abbaa fi akaakuu gabaabuudhaan itti himamaadhaa as ga'e. Hagamta akka isaan waan san laalan gaa nama hin dhibuu jechuudha. Tanaaf Oromoon wanni inni harkaa qabu ta duraati murtii mataasaa harkaa qabu. Tokkoomuun barbaachisa jedhee gatti amane tokkoomuu qaba. Tokkoomuun isaa maaliif fedhinnaa saasan biyya saasan namni hundi namni ollaa san jiru hunditti qalbisaa san ifirraa
nama sanii wajjin haqquma saasannu hirateellee hojii jiraatuudhaaf ifiif humna horoo qaba humni isaa tokkummaadhaa dhufti tokkummaa san namni kennuuf namarraan kadhatu naafi obsaan wal taana yoo jenne anumaa fi isaan murteeffata naafi Liban wal taana yoo jenne anumaa fi Liban murteeffata murtiin nu harka jirti jechuun namarraan kadhatan waan namarraa kadhatan 50-50 dha takkaan hirkata kaanii dhabda tun ammoo tokkummaan Oromoo harkaa qaba ifiif Oromoo wal ta'uudha kara kaaniin jaaramuudha jaaramni barbaachisa qabsoo tana qabsoo keessa qabsoo baranee kana eega amata 40 lakkaawwan 40-50 keessa jirra kana keessatti hiree gaarii osoo qabnu akka silaa barbaachisu jaaramuu dhabuun Oromoodhaa dhugaa olii himne ni jirti maaliif ummanni Oromoodhaa haa xiqqaattuu guddattuu hambaa jaarmayaa tan dur ittiin if jiraachisaa bahe yeroo silaa kufee jaamutti illee deebisee if jaaruu kan seenaa keessatti dibamu seenaa seencharii 16 fa'aa guddaa geenyu deebisanii akkatti Oromoon yeroo silaa kufte deebiftee if jaartee lammada humna siidhaa bakka deeffatte seenaan ni himti wanni sun sirna ittiin if jaaru haa xiqqaattu guddattu malee lafaa qaba sirna gadaadhaa sirna addunyaan irraan tana itti milkooyte san kabuu dheeyse Oromoodha jennee dhaadan garuuttuu amata 50 akka dhaabaa sossoone keessatti itti gargaaramnee jennee warra laalu taane ittiin gargaaramne inumaahu warra balleessu wajji balleessaadhaa turre jechuudha maaliif hanga sadarkaa aangoo nagaa walii dabarsuu dadhabuudha jechuudha dhaabni Oromoodhaa ijaaramee aangoo nagaa isaa walii dabarse takka argine hin beeknu so yakkas jechuun sirna gadaadhaa maqaaf ni qabna jennee himataa turre malee ittiin gargaaramne jechuudha addunyaa tana uchi garagalee ilaallemma warri sirna dimokiraasiidhaa itti milkaawe aangoo isaanii dheereffataa takka dhageenye hin beeknu Awurooppaa keessatti isaanii dheereffatu dhageenye hin beeknu jajjabaa hundaati osootuma jabeenya qabu irraa bu'a aangoo gadhiisa bu'ee yeroon isaa geesse Awurooppaa laalii Ameerikaa laalii biyyoota sirna dimokiraasiitiin bulan takka isaanii aangoo dheereffatan agarra no matter what baran koronaa keessatti kun Ameerikaan elekshinii godhatte isaanii aangoo dheereffatu hin agarre jechuudha sirna gadaa keessatti aangoo dheereffatu hin danda'amu maaliif Afrikaa keessatti namuu haxiqqoon aanguma dheereffatuudhaaf mala qota dachii dhagaa hunda garagalcha dhaabota Oromoo keessatti illee waanuma akkasii agarta silaagaa Oromoon namni diinni kun gamaa gamanaa qabeenya isaatiif akkanatti irratti bololee itti deemu waan addunyaan itti gargaaramte haa uume tahee itti gargaaramuu dhabuun nama gaddisiisaa jechuudha. San if duuba deebi'ee Oromoon if gaafatu qaba. If jaaru qaba. Karaa jaarmaa moodela jaarmaa tokko tolfatuudha qaba. Oromoon gaafa silaa agartee arran tahin dhaloonni Oromoodhaa birkii urmiidhaatiin biyya itti suuratti if jaara. Ittisa biyyaa urmii amata 24 irraa hanga 32tti loltuu biyyaati. Maaltu san ta'uu nu dhoorge? Amata 40-50 lakkaawwannu keessatti Oromoo hunda osoo akkas goone irraa nuti aadaa biyya isii ittisuudhaaf qabna turre jechuudha. Hin qabaanne sun tan Oromoon deebiteef gaafatuudha jiraata. It's not too late. Maaliif addunyaan arra kafedhe lallabuus kafedhe waan fedhe juus dhuma addunyaa irra hin jiru. Arrarraa yoo gartee dhugaa sanfitti himnee ta duraatiin nama aangoon dheereeffadha jiru. Abbaa Saayiliitu yoo ni gartee yeroo isaa dabartee ichiin hiifadha jiru diduu danda'u qaba. Maaliif sirna tokkoo qabaatee namni
Yoo sirna dimokiraasii addunyaa qabaanne aangoo dheereffatuun hin jirtu. Aangoo irratti duun hin jirtu. Aangoo jechuun dirqama hojiidhaati malee badhaasaa miti. Afrikatti yoo laallu taate badhaasa fakkaatti. Namni hojii barbaade hojii waan fedhe dalaguu danda'a biyyaaf. Ammoo aangoon wasana qabaatu qabdi. Akkasitti deemuu danda'u qabdi. Oromoon if jaaruu qabdi. Ijaarama sana ammoo moodeela itti if jaaran tokko qabaatu. Akkumaan jetti sana qabaannaan biyya ittisa biyyaatiifis sirna Oromoon itti humna qabdu hidhannoodhaaf qopheessitu. Hidhannoo jechuun necessarily qawwee harkaa qabaatu qofaa miti. Ni yaada bakkee takkaan kenna yeroo hunda. Gaafaan ani waboo jalqabaa san ta'u qawwee 10 gadi nam 30 jalaa yaa'an. Sooressi jaarraa abbaa gadaa waan jedhee dhaggeessan. Qawwee takka ni bitanna, takka ni tolfanna, takka immoo diinarraa hiikkannaa jechuudha. So qawwee 10 gadi jirtu sanuu caccabtuu jala nam 30 yaaneeti yeroo baatii yaa keessatti qawween dubira kuttee gootatti awwaaluu eegalle. Dura matuma kee hidhachiisuudha jechuudha. Matuma keetiin ani lolaadhaa waa qawwee bitadhu tolfadhu diinarraa hiikkadhu qawween tun harka dhuftii jettee itti amanuudha. Oromoon akkasitti amantii san mataa isaanii keessa mataa ifii keessa haatu qabdi. Amata 40-50 dabran kana keessatti Oromoon qawwee harkattera tan dhabdee irra guddoo. Tan dhaabni dogoggoraan ummata harkaa mootummaa galchees ta'ee tani mootummaan irra hiite jidduu akka hiree ta'e lolli bahatti naannoo bahaa fi kibba bahaatti ta'e kan Somaaliyaadhaan ta'e sun hiree Oromoodhaaf kennee ture san ammoo harkaa balleeffamte. San mootummaa qofaa miti beekaa. Ibin dhaabni nu qooda qaba waan san keessa. Maaliif waraana dhaabni hoogganuu fi uummata adda baasanii qopheessuu dhabuudhaatiitu namni qawwee harkaa qabu hundi waraana ta'e. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa. Hogguu namni hogguu wareegaman qawween mootummatti booji'amti. Yommuu abbichi horiinti fate kumarraan tana walloo keessa garuu kanaa jechuun silaa uummanni qawwee harkaa qaba. Amma dur gaafa duraa naannoo bahaatii fi kibba bahaa keessa qawween akka biraatti turte. Ammoo har'a harkan jirtu. Waay misteekii dhaabni godhee turre guddaa mootummaa daran uummata keenya qawwee harkaa qullaa hambisee jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf har'a waan sirrii barsi godhuu irra jiraata. Lolli Oromoo irra deemu har'a karaa sadiin deemaa jira. Tokko mootummaadha. Mootummaa nafxanyaadhaati. Nafxanyaa influence godha maqaadhaaf. Mootummaa Oromoo ja'anii warri dogoggoree jiru kana ja'a. Mootummaan Oromooti mootummaan nafxanyaadhaati. Maaliif hanga Oromoo ajjeeftutti, hanga Oromoo hidhannaa hiikkachiiftutti, hanga tokkummaa Oromoo diidutti mootummaa hanga sabboonummaa Oromoo waakkattutti mootummaa nafxanyaadhaati. Karaa kaaniin nafxanyoota daangaarraa eegalee Oromoodhaan loluudhaaf mataa isaanii bira dabranii Eertiraallee yaammatanii bobbahaa jiranii jechuudha Oromoo irratti. Daangaarraan eegalamee jira tana isaanitti ka daangaarratti dhiyaatu Walloon, Wallaggaan, Shawaa, Kibba, Kaabaa Shawaatiin eegalame kun daangaarraa eegalamee jira. Biyya teenya keessa magaalaa hunda keessa akkasumatti nafxanyaa hidhattee Oromoo bobaa jalaa lolatti oofuudhaaf qophii gurguddaa godhaa jiran. Har'a qawwee hagaa
charche keessa dhoysanii achi keessa Oromoo irratti duulaadhaa jiran niitu mul'ata jechuudha. Irra nafxanyaan magaalaan biyya teenya akkuma beeknutti gaarii santaa'uunidha. Gaarii santaa'uunii keessa isaantu qubataa heddumminaanii dargaggeeyyii isaanii bakka jiru leenjisanii lolaaf qopheessaa jiran. Kanaaf Oromoon kan hunda beekee lola kana hundaaf if qopheessuudha qaba. Har'a harka qullaa hiriira nagaa bahuudhaan nafxanyaan wajjiin ganda tokko qubattu bobaa jalaa rasaasaan dargaggeeyyii Oromoodhaa silaa tokko jeeftee du'uu qabdu bilaashitti lafatti lubbuu isaanii gaagoo hin qabdu sana hunda beekee Oromoon qophaa'uudha qaba. Wanni qabxiin takkatanii ammaas ozooniin biran kun jechuu barbaadu Oromoon ifirratti hirkannoo yaada ju'uuni hogganoonni keenya jalqaba qabsootan eegalanii geggeessaadhaa ba'an kanuma dura oguu sossoohan ambarraa gargaarsa barbaadataan eegalan abdiin ambarraa waa harkatuu sun dhiphataa dhufuurraa hanqa ifirratti hirkannoo yaada ju'u introduus godhan qabsoo Oromoo keessatti. Yaadni sun yeroo dheertuudhaaf ture ifirratti hirkannuudhaan Oromoo waa godhuu kan danda'e humna siitii wajjin qabeenya siitii wajjin addunyaa guddoo har'aan tan agartee teknooloojii adda addaatiin waa geggeessaa jirtu kana keessatti ifirratti hirkannoo qofaan bakki gartee mohannaa silaa barbaannu gahuu dhabuun ni danda'ama ni mala. Kanaaf Oromoon ta duraatii warra isaanii wajjin hireentu mudatu dandeessullee dhaqqabuu danda'u qabdi. Har'a nafxanyaan oguu dubbattu seenaa jaarraa 16ffaa dubbatti. Seenaan jaarraa 16ffaadhaa lola Ahmad Giraany Faallee inkuluud gootii beekaa. Kam jechuudha haga zeeyilaatti daangaa lakkaawwataa jetti jechuudha. Tanaaf diinni keenya diina amata 500 duraati jenaaltichi dubbate sun san calaqqisa. Yoo gartee gurra kan qabaannu taate ummatoonni sunillee gartee akka hiree ta'e ummanni Oromoodhaa ummata guddaadha. Ummata abbaa ummata xixiqqaa naannoo kana qubatu wanni kun miidhuu dandeessu kan hundaati. Kanaaf dippiloomaatikaali aktiiva ta'ee ummata kana hunda gama fiitti hiisuu danda'u qaba. Borusiif teessii arra Oromoottis arra Wallagga deemu jirti, Walloo deemu jirti, Shawaa kaabatti deemu jirti. Boru ganama wanni jijjigan dhufneef hin jirtu. Sumaaleetti illee himu, Affaaritti illee himu, Iisatti illee himu, ummata Kibbaatti illee himu namarra jira jechuudha. Bayyanachiisu namni gartee oowwi ibiddaa kanumatti dhiyaatu guba. Garuuttu immoo ibiddi ogguutiin hatti aanu san gube hatti aanu suma gubamuwaaf ta'a. Kanaaf Oromoon dippiloomaatikaali akka gaariitti hojjetu irra jiraata. Wanni lammadaa dippiloomaasii ogguun jiru dantaa yeroo leeftaa. Ummatoota biraa hagartee biyya sanirraa dantaa qaban. Tarakkina biyya sanii san akka inni gartee dantaa Oromootiif waa godhu irraa gargaaramuu dandeenyu takka hulaa dhadha'uu danda'u nurra jira. Cal'ifneetuma gartee yaada ifirratti hirkannoo kan gartee yeroo dheertuudhaaf ittiin jiraanne kana ifannee jiraatu osoo hin ta'in hiree jirtu hundatti dippiloomaatikaali Oromoon dalaguudha qabdi. Eenyu wajji ka jiraannu maas eenyu wajjirraa eenyurraa gargaarsa akka fudhannu isaan nutti himuu qaban. Oromoon gargaarsi guyyaa tokko boru waan irra dalagee mohannaa fide boru ganama ilmi kiyya waan irraa garagalleef hin qabu jechuudha. Yoo isaaf hin taane. Kanaaf
arda akkamitti mohannaa fida gargaarsa guyyaa tokko akkamitti Oromoo argamsiisee Oromoon akka diina sirra aantu godhuu danda'a je'ee arra Oromoon hulaa jirtu hundarraa gargaarsa fudhata qofa fakkeenyaaf malaala hogguutiin alaabaan adda bilisummaa Oromootii fi tanii TPLF ol bakka takkaa mul'atte mootummaan ni iyyiti bakka jiranii nafxanyaan hundi gooti maaliif they know the effect wanni sun qabaatu dandeessu beekanii jechuudha maaliif warri TPLF kalee nu miidhe Oromoon miidhaa jira maaliif isaaniif dantaa isintu kalee nama miidhaa irraan tani miidham ja'anii yoommoo rakkinnimma Itoophiyaa mootummaa kun ofaa jirtuun uummata hunda inkuluud godha jechuu isaanii siman nu lachuu wal gargaaraa jechuudha wanni gartee nuti isaan detecteet nu godhaniif hin jiru qabu jechuudha danteenya Oromoon dantaa ifii ifumaa beekuu qabdi takka jam Misra maqaa rawan yoo Misra Oromoodhaaf guyyaa tokko gargaarsa goote maaltu nurraa hir'ata istiraatejii addunyaadhaa an arrata addunyaa taboruutii fi bitan waan arxaan tan akkamittiin Oromoo mo'achiisaa akkamittiin mootummaa tan ofirraa cabsaa akkamittiin jirma jabaa tokko nama ammoo fedhe biyya san wajjiin rakkina qabu irra harkadhaadha firri dhaabbataan hin jiru diinni dhaabbataan hin jiru addunyaa tan irratti kanaaf Oromoon actively diplomaasii irratti dalaguudha qabdi ifirraa jalqabdee humna fi ikkatti jaartu ollaasiidha hawanna kanatti impaakti taatu akkatti dhugaadhaan ifitti as harkiftu irratti dalaguudha qabdi usteetuma gartee kara tokko qofa goggoynee jarri maal nuun jaa waan isaan nuun ja'aniin an deemuu qabdu waan faayidaa nuu qabaa laaluu qabnaa jechuudha. Ana jechuu barbaadee fayyada.